Balataa Adumaasu namni taatummaa gama aartii komeediidhaan namoonni hedduu beekanii Balataa aartiin iskuul yookaan Balataa aartiin akaadaamiin erga banamee barattoota hedduu mana barumsaa kanarratti qaqqaxaleewwan hedduu barsiisaa akka jiru ni yaadatama. Kana keessatti egaa fiilmii Abbaa Malkaa kana keessatti illee barattoonni mana barnootaa aartii Abbaa Lataallee irratti hirmaatanii guyyaa har'aas egaa barattoonni barnoota isaanii xumuranii eebbifamanitti kan isaan jiranii walii galaan egaa fiilmiin Tiyaatira biyyaalessaa eellaatti aansee egaa yeroo ammaa immoo fiilmiin Abbaa Malkaadha bifa kanaan kan kabajamaa jiru baay'inni namoota hedduudha. Namni hedduun hangam dheebuu aartii Oromoo akka qabu kan calaqqisuu fi kan agarsiisedha. Egaa anis immoo yaadi waliigalaasaa maal fakkaata kan jedhuuf ammoo keessummaa tokko ofirratti qabadheetiin jira. Keessummaan koo kun Haftee Baqqalaa jedhama. Haftee Baqqalaan egaa mana barnoota Abbaa Lataa aartiin iskuulii kana keessatti yookaan immoo achi keessatti nama barsiisaa jiru. Fiilmii Abbaa Malkaa kana keessa immoo nama diyaaloogii barreessaa jiru guyyaa har'aallee sirna badhaasaa galateeffannaa nama argate yaadi waliigalaa immoo maal fakkaata jalqabarraa kaasuun fiilmii Abbaa Malkaa beeksisuu keessattuu waan isaan hojjechaa turan maalidha wanti isaan jalqaba eeganii fi har'a argan immoo maali kan jedhu immoo ifaajii isaaniirraa ni daawwannaa. Haftee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Egaa AMN Plus qorii dilbataatiin tamsaasa kallattii eebba fiilmii Abbaa Malkaa irratti kan nuti agarre waliigalaan haalli jiru maal fakkaata jalqaba waan isin eegaa turtan maal ture? Yaa akkuma isin hojjettan egaa haalli nuti eegnee amma yaanneen olittidha. Already isinis argitanitti haala kana daawwataa hedduutu ture. Amma kana hin eegnee dheebuun aartii amma kana jiraachuu isaa immoo nunis baay'ee nu boonseera kaayyoo keenyas immoo ture. Namoonnis immoo kunoo galmi guutee ofirrayyuu deebi'anii haaluma bareedaa fi waan nuti eegneen oldha. Egaa fiilmii Abbaa Malkaa kana keessatti barattoota mana barnootaa aartii akaadaamii Abbaa Lataa akkasumas immoo aartistoota buleeyyii fi haaraan hedduun irratti hirmaataniiru. Ifaajin isin keessa dabartan maal fakkaata ture? Yaa manni barumsaa Abbaa Lataa Aktiing Akaadaamii ji'a daree barnootaa keessatti barattoota fiilmiif malan taatummaatiin erga leenjiseen booda yeroo ammaa kanatti immoo kaayyoo mana barumsichaa kan ta'e fiilmii barattoota kanaan hojjechuu piroojeekticha xumuree ji'a immoo dirree hojiirra turanii bu'aa hojii isaanii sana daawwattootaaf dhaqqabsiisanii jechuudha. Egaa barreessaa fi daayirektarri fiilmii kanaa Leencoo Fiqiruun jalqaba haasaa baniin isaanii taasisan akkuma ni kaasee ifaajii hedduu keessa akka dabartanidha kan kaase waliigalaan haalli jiru maal fakkaata ergaas dhufe immoo nuti illee tamsaasa kallattiif baanee fiilmiin daawwatamaatti kan jiru miirri namootaa maali? Yaa dhugaadha hojii aartii keessaati hojiin piroodaakshiniitiin wal qabatu dadhabbii guddaa qaba. Nutis immoo akka namoota saayinsii isaatiin barattoota bocaa jirutti akka nama saayinsii isaa baratee kee barsiisaa jirutti akka nama hinaaffaa gaarii aartii Oromoof qabu tokkotti baay'eetti dadhabneerra isa sana immoo hamma rabbi nu gargaare milkeeffanneerra jennee yaanna isa kana gaa daawwattoonni gaafa ba'anii dubdeebii isaan nu laatan irratti ni hundoofna garuu daawwataatiin wal qabatee hamma nuti eegneen ol isa dhugaati gaafa galmumti walakkaayyuu nuu ta'ee jennaan isa jedhu yaadaa turre garuu oovarii ta'e namoonni baay'een irraa deebi'anii nutis qophii nurraan eeggatu wantoota istaandaardii isaaniitti eeggatanii dikoorii kana akkuma ilaaltanii iskiriiniin keessallee jiru istaandaardii isaa kan eeggate nurraa qofa osoo hin taane dhiyeessii nuti nuuf daawwataa gidduu jirullee qulqullina mataasaa fi hawwii gaarii aartii Oromootiif qabnu gama kan keenyaatiin toora qabsiisnee dhufuudhaaf yaalleerraa jechuudha. Bifa kanaan immoo namoonni dhufanii hirmaachuu isaanii keessummoota gurguddaadha keessaayyuu aartii Oromoo keessatti aartii Oromoo qofa miti aartii biyya kanaa keessatti namoota ashaaraa kaatan hedduudha waltajjii kanarratti kan argamanii bifa kanaan sagantaan kun qophaa'ee fiilmiin kun eebbifamuun isaa immoo bu'aan inni aartii Oromoo keessatti buusu maalidha itti yaadda akka namarratti hirmaate tokkotti? Yaa inni kun bu'aa guddaa buusa sababni isaas yeroo baay'ee akkuma kanaan dura ogeessonni baay'een jedhanii tokko fiilmii hin qabnu jenna ogeessa hin qabnu jenna warri duraas warri duubaas immoo dhaloonni nu dura ture jiraatee dhaloonni haaraan immoo nu duukaa ta'ee hojii keenya kana gaafa argu articha keessatti wal hamleessuu fi waliin ta'anii articha milkeessuudhaaf shoora olaanaa taphata. Because generationiin nu dursaa jiru suni akka wanta yeroo isaa lafatti qisaasessaan darbine yeroo kan isaatti aarsaa kaffaluun isaa suni dhaloota akka keenyaa kanaa fi dhaloota waan gaarii bara isaa duukaa jenereeshinii keenya bakka bu'uu danda'u isaaniinis immoo gammachiisuu danda'u horachuu isaatti baay'ee hamilee gaarii qabaata jedhee yaada artistoonni jeneraaliin argamuun isaanii. Xumura irratti daawwattoota AMN Plus qorii dilbataa daawwachaa jiranii fi egaa ergaa dhaamfachuu barbaaddu dhaamuu dandeessu.
ergaan dhaammachuu barbaadu isinis waamicha keenya kabajaa dhageessanii asitti argamtanii tamsaasa kallattii irratti ittiin hawaasa waan nu qaqqabsiisaa jirtaniif guddaa galatoomaa jabaadhaa bakka nu barbaadanitti jirra. Ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya qorii dirbataa keenya kan daawwachaa jirtanii nutis egaa fiilmii Abbaa Malkaa sagantaa eebbaa irratti argamne wantoota as jiran akkuma hafteen nuuf kaasee deemee sagantaa kanarratti namoonni argaman egaa hanga namni baay'atee lafti namni taa'u dhabame hanga namni deebi'uttidha namoonni hedduun kan irratti argaman yeroo ammaa immoo fiilmiin kun agarsiifamaati kan jiru egaa nutis egaa qabiyyee sagantaa keenya gara biraatiin fiilmiin Abbaa Malkaa maal qabatee jira fi yaadni immoo namootni gara biroo artistoonni akkasumas hirmaattonni sagantichaa nuuf qodan sagantaa keenya gara biroon isiniif kan qaqqabsiisnudha kan ta'u saganyii fi ayyaantu haalas jiru kana fakkaata ulfaadhaa galatooma. Galatoomi Firaansii egaan guyyaa har'aa tiyaatira biyyaalessaatti haala ture haala kanaan Firaansiin nu daawwachiistee dhugumatti fiilmii afaan Oromootiin hojjetamee tiyaatira biyyaalessaatti agarsiisaaf dhiyaate namni daawwachuu dhufee iddoo dhabee deebi'u jechuun kunanaaf yeroo jalqabaatiif ergan industirii kana keessatti hirmaachuu jalqabee yeroo jalqabaatiif kun.